Gamtaan mootummootaa ajajootaa finciltoota Sudaan afur irratti qoqqobbii dabarsuun dhaga'ame. Guraandhala 26/2026 manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ajajoota garee finciltoota Sudaan afur irratti qoqqobbii kaa'uu beeksise. Ajajootni sunneen gocha suukanneessaa lammiilee nagaa irratti raawwatan jedhamuun himatamaa jiru. Ogeeyyiin gamtaa mootummootaa gochi sun mallattoo duguuggaa sanyii ta'uu ibsanii ajajootni arfan sunneen humna waraanaa finciltoota Sudaan Rapid Support Forces RSF kan bara 2023 irraa jalqabee raayyaa ittisa biyyaa Sudaan waliin waraana geggeessaa kan jiran yoo ta'u, gochi garichi magaalaa Al-Faashir keessatti raawwateen tarree gareewwan yakka waraanaa fi duguuggaa sanyii raawwachuun shakkaman kan addunyaan akka diinaatti adda baafte keessatti hammatamaniiru. Keessattuu gocha gareen sun onkoloolessa 26 yeroo kaaba Daarfur to'atee turetti gocha raawwate himatamaniiru. Mootummaan United Kingdom UK muddee darbe keessa ajajoota garee RSF afurii irratti qoqqobbii kan kaa'e yoo ta'u, kibxata darbe ammoo manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii UN murtee wal fakkaataa dabarseera. Murteen sun gabaasa ogeeyyii mirga namoomaa gamtaa mootummootaatiin kan deeggaraman torban darbe dhiyeessan irratti kan hundaa'edha. Dabalataan gabaasichi gocha suukanneessaa magaalittii keessatti raawwatame ifa godheera. Akka gabaasa sanaatti humni RSF erga magaalaa El-Faashir ji'oota 18f erga marsee tureen booda ajjechaa fi gocha hammeenyaa adda addaa raawwateera. Keessattuu milishaan sun haala karoorfamee fi itti yaadameen hawaasa Arabaa hin taane irratti tarkaanfii akka ajjeesuu, dhiphina qaamaa fi sammuu irraan ga'uun duguuggaa sanyii raawwachuusaa gabaafameera. Qondaaltonni UN akka ibsanitti humni Rapid Support Forces Al-Faashir kan buufata waraanaa Sudaan taate naannoo lixa Daarfur tokko hafte yeroo to'atetti lammiileen nagaa kumaatamaan lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Jiraattota magaalaa sanaa 260 keessaa 140 qofaatu weerara sana jalaa baqatee ture. Kan hafan keessaa kumaatamaan kan lakkaa'aman madaa'aniiru. Dabalataanis haalli jiraattota hafan keessa jiran haga ammaatti hin beekamus jedheera.